Daldaltuu wangeela. Nagaa fi araarri ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Kabajamtoota amantoota gooftaa Yesuus Kiristoos. Kana booddee akkuma irra deddeebi'ee dubbachaa jiru manni Waaqayyoo mana sagadaa malee mana nagadaa hin ta'u. Kanarraa ka'uudhaan guyyaa har'aa tajaajilaan tokko yookaan faarfataan tokko waan inni godheen isinii qabadhee dhufee jira. Garuu mee viidiyoo raajii saamiin kanaan dura haasee tokkoon isin dhaggeeffachiisa dursee. Nama tokko waldaa kootti waame faarfataadha. Faarfataa beekamaadha. Waldaa kootti waame. Gaafa waldaa kootti waamu misaa matti bade misaa nyaate. Kii godhame lafa inni dhagee nam barbaada olan barbaada makiinaa qabadhee olii gadi fiiga. Eessa jirta? Iddoo akkasiin jira. Gaafa naquu namni mana eega ba'uu didhan eessa iddoo akkasiin keessa jiran. Chufadhee karaan lixa keessa lixa gaafa naquu maal hojjetta asiin jedheen. Maal abbe mataan dhukkube maagiriiniin qabaanii naan jedheen. Maal inni maagiriiniin mataa socho'uu hin danda'u. Maal hojjettaneesi saabuun dhufee naan jedheen. Maal saabda shiishaa saabuun dhufee kan naan jedheen. Saabee malee danda'een tajaajilu naan jedheen. Nan diilallaa'ee harki kiyya na oollatee dhugaa Yesuusin sitti maam. Kottu makiinaa galin jedhee dhaqee kilaasiin galchee obsi gaamman jedheen. Hin dhufin hin jedheen. Wallollee adda baanee gidduutti sagantaa kukutee bahee sokkee. Egaa dubbiin saamiin kun dhugaadha. Baay'een keessan dubbiin kun sobaa jettanii dubbachaa turtan. Dubbiin kun dubbii dhugaati. Waan isin ajaa'ibu. Dubbii dhugaa ta'uusaa viidiyoo koo guyyaa irraa keessaa waan baay'ee argattu. Garuu ani raajii saamii kanatti baay'een itti gaddee. Maalan itti gaddee maqaa nama kanaa dubbachuu danda'utu irra ture. Maaliif? Barumsa ta'a namoota kaaniif. Yoo maqaa namicha kanaallee dubbachuu baatee eeruu kennuutu irra ture. Nuufis haa ta'u akkasumas immoo tokkummaa faarfattoota afaan Oromoodhaaf dambaliidhaaf nama kanaa eeruu kennuutu irra ture maqaansaa. Maaliif yoo jedhame namni kun miseensa dambalii yookaan miseensa tokkummaa faarfattootaa yoo ta'e gorfamee kallattii sirrii akka inni qabatu godhama. Yoo kanaachi immoo miseensa dhaabbata kanaa miti yoo ta'e immoo gara waldaa isaatiitti eeruun kenname namni kun sirratee akka inni deebi'u godhama. Ofii suusii garagaraa araada garagaraa keessattuu jiranii saba kana tajaajiluun hin danda'amu. Tajaajiluu dura araada keessaa ba'uun dirqama. Namni kun ofii dursee fayyuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf iyyuu namoonni tajaajiltootas taatan eenyuyyuu kana booddee dimshaashatti miidiyaatti baatanii faarfattoota afaan Oromoo arrabsuu hin dandeessan. Kana akka arrabsoottan fudhadhan. Maaliif? Abaluunsaa addan baane gatii ta'ee fi faarfattoonni afaan Oromoo hundumtuu akkas yookaan faarfattoonni akkas jedhama jechuudha. Kanaaf iyyuu dimshaashatti kana booddee eenyuyyuu miidiyaatti ba'ee seeraan itti sin gaafachiisa jechuudha. Maaliif? Nuti tokkummaa faarfattoota afaan Oromoo qabna. Namni lafumaa kee akka barbaade faarfattoota arrabsuu hin danda'u jechuudha. Tokkummaa faarfattootaa kanaaf waan argitan waan dhageessan eeruu kennuu dandeessu. Akkasumas immoo waldoota isaaniitti kennuu dandeessu. Warra kara miidiyaa ol baate waldaas hin qabne tokkummaa faarfattootaa keessas hin jirre halaleef immoo ani jira. Viidiyoo argattan naa ergaa. Odeeffannoo argattan naa ergaa waan qabatamaa ta'e jechuudha. Isa akka guyyaa irraa walii wajjin ilaaluuf jennu kana naa ergaa. Kanaan achi dimshaashatti qabdanii faarfattoota arrabsinaa. Faarfattoota ilaaluudhaaf yoo hammattan dheebuu hafuuraa kan irraa baatan beelli keessan kan isaan yaaddeessu dheebuun keessan kan isaan yaaddeessu faarfattoota gaggaarii yoo walii wajjin mari'attan furmaata isinii kennuu danda'an faarfattoota kabajamoof ciccimootu jiru. Kanaaf isaan kanaaf eeggannaa gochuudhaaf walumatti qabdanii faarfattoota jettanii miidiyaa irra teessanii adaraa keessan maqaa faarfattoota keenyaa hin xureessinaa. Nuti kan nun isaan kabajnu kan nun baay'ee isaan jaallannu kan ofirratti isaan ilaallu baay'ee jiru wanta ta'eef jechuudha. Adaraa keessan halaloota warra siyaanaa wajjin walitti qabdanii dimshaashatti maqaan balleessinaa jechuun barbaada. Egaan dhimma kan akkasumatti hin kaafne kanarraa ka'uudhaan guyyaa har'aa namicha tokkoon isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Namni kun maal godhee eessatti qabame? Nan baasa. Kana booda
tajaajilaan nan tajaajila jettee yaaddu naamusa waldaa kiristaanaadhaan tajaajili. Naamusa macaafa qulqulluudhaan tajaajili. Naamusa kanaan hin tajaajiltu taanaan miilli kee iddoo lama dhaabachuu hin danda'u. Waldaas dhaabachaa iddoo barbaadde mana shiishaa mana dhaqee dhaabachaa iddoo aarsaarra dhaabachuu hin dandeessu. Waan an argadhe hundumaan asitti gadi baasa. Waan ati fidduun arga waan ati nagoortuun ilaalaa jechuudha. Of eeggachaa sirbuun sinirraa eegama jechuudha. Manni Waaqayyoo mana qulqulloonni keessaa tajaajilan malee mana halalee duuriyyeen keessaa tajaajiltuu ta'uu hin qabu jechuudha. Sichi kana booddee kabajamuu qaba. Ulfinni Waaqayyoo mana isaatiitti deebi'uu qaba. Halalee mana Waaqayyoo keessaan tajaajiltu jechuudha. Dhokatees wanti ba'u hin jiru. Gaaf tokko inuma qabamta gadi ta'ee fi of eeggannaadhaan deddeebi'uutti sinirra jiraata jechuudha kana booddee. Kanaaf iyyuu faarfataan tokko Mallasee Argaw jedhama. Mee ilaalaa deebi'a. Anis darabee koo mataa koo hidhadhee waa jechuu basba'ee. Waliin kaatu. Seelaa gorii qawwee dhukaasaa. Faarfataan kuni qawween dhukaasaa maaloodha jedha. Kanaan dura immoo teessuma qinqanii nyaatee maaloo waanuma inni faarfatu waanuma waldaa kiristaanaa wajjin wal qabatuutu hin ta'in waan abbootii siyaasaallee arrabsuu fi qeequudha waan inni faarfatu. Haa ta'u inni kun waan nu galchuun qabu garuu wangeelaa wajjin wal qabsiisanii siyaasa akkasii hojjechuunis baay'ee barbaachisaa miti. Itti dabalee immoo Yesus jechuun baay'ee barbaachisaa natti hin fakkaatu jedhe kanaan dura interviyuu tokko irratti maal jedhee dur turoo koo kurfoo koo jenna faarfattoonni durii Yesus jechuu baay'eessu jedhe. Saansuur dibooneen faarfannaa durii ammaa wal bira qabnee saansuur diboona yoo jenne kan akka faarfannaa durii uuba guuree yaa'u jiru. Yesus jedhama dur caalaa dhumatti dhaloonni ammaa kun wanta ittiin faarfachuu barbaada beektaa? Goota koo, mootii koo, dur turoo koo, dur jiroo koo, gameessa koo, jaaraa koo hin kuunta jechuudha. Isa kana seexanni maalitti fakkeesse? Yesuusin dhiise dhaloonni. Isa nuyi kuullu Yesuusin dhiise. Dur turoo koo kurfoo koo jenna faarfattoonni durii Yesus jechuu baay'eessu jedhe. Kanaaf iyyuu jechi isaa kun maalirraa kan ka'e gurbaan kun akka godhataa jennee baagiraawundii nama kanaa qayyabachuutti kan hin ture malee nurka galee jechuudha guyyaarra. Maal jedhee akkamitti eessatti qabame kan jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Duraan dursa gaa gurbaa kanaa maalirratti qabannee qarshii 500 namarraa liqeeffate. Qarshii liqeeffachuun salphina yookaan immoo waan hin taanedha, waan hin shaakalamnedha jechuutu hin ta'in qarshiin kun maaliif liqeeffatame akkamitti liqeeffatame kan jedhus yaaduun barbaachisaadha. Qarshii kana liqeeffatanii immoo akkamitti qarshii namaa deebisanii qarshii kana irratti immoo maaltu ta'e kan jedhu walii wajjin ilaalla. Jalqabaa qarshii 500 liqeeffate dhaggeeffadha. Tolee faarfataa Henook nagaan Waaqayyoo siif haa ta'u jecha akkam nagaa kitaaba himateeti akkam yaadan kanan dura siyaasofsiisaa ture sanadha. Waa'ee Mallasee jechuu kooti. Mallasee Argaa Adaamatti kan nuti wal barree naannoo Adaamaa poostaatti wal barree. Sanumaan kaase immoo iddoo wal bartaa goonee waliin haasofne. Achi booda narraa siqeetu heloo naan jedhe. Heloon jedheen. Jabaa koo wanti rakkadhee hinnaani maanni Mallasee hinnaani maaloo birrii 500 rakkadheeti adiraa kee naaf kenne yookaan tiraansfer naa godhedhe. Achi booda namichi durii baay'ee areeda guddisee jiru tokko natti argee achi narraa fuudhee sana boodaan maaliif waarraan baradhadhee taniinis Waaqayyoon na gargaare. Eshi adeemsa kanaan hiriyaasaa wajjin ta'anii qarshii 500 liqeeffatanii magaalaa Adaamaa keessatti. Erga qarshii 500 liqeeffatanii booddee qarshiin kun naaf deebi'uu jedhee gurbaan kun gaafa gaafatu deebii akkamiitu kennameef sagalee Mallasee irraa dhaggeeffannaa. Faarfataan keenya inni qawwee dhukaasu kun akka inni itti naamusa inni ittiin hawaasa keessa jiraatu dhaggeeffadha. Moo maal jechu maal gochuu moo maal jechuu barbaade? Rakkoon qabu haadha okko maal taate? Maal isatti afaaniin haasoftu kana hojiidhaan si agarsiisa ani immoo tortora deqee haadha keedha. Akka warra isaanii abiddarra ejjetaa jirta gadhee.
birrii 500 irraa qabda birrii 500 kee narraa fudhatta yaa obboleessa koo. Kanaa ala garuu lammaffaa toora haasaa kee eeggadhu haasa'i. Abbaan barbaadeef bilbilee abbaan barbaadeef dhiisuu nan danda'a. Dirqama haadha manaa kee miti. Amma ta'e akkate fudhattetti jechaadha. Akkate fudhattetti jechaadha. Amma fakkeenyaaf gaafa irraa akkatteetuma wanni attami. Isa harraba lakkuu daddarbattu kana dhaabin irraa mallasee irratti hin hojjetu wanni akkasii. Geeffadhu Amaanu'eel keetti gaaddamshi. Nekeeskisii waa dharaawu. Dhageessaniittu. Faarfattoonni amala akkasii qabdan baay'een jirtu. Maallaqa nama liqeeffattanii maallaqa sana baasuu dhiisuu yookaan kaffaluu dhiisuudhaaf kan magaalaa jijjiirrattan, kan ganda jijjiirrattan, kan bilbila jijjiirrattan amala birrii liqeeffatanii baduu kan qabdan faarfattoonni akkasii baay'ee jirtu. Isinis dhiyeenyatti gadi ba'uun keessa hin hafu. Kan maqaa Waaqayyoo arrabsiistan, kan waldaa mana qulqullummaa Waaqayyoo arrabsiiftan, kanneen maallaqa namaa fudhattanii daawwattan, kan jireenya albaadhummaa keessa jiraattan. Dhuddanii machooftanii kan karaa irratti kufaa deemtan, mana shiishaa keessa, mana caatii keessa kan ooltan. Amala keessan kanarraan dhaabbattan taanaan. Isinis akka raajota sobduu dhimmi keessan gadi ba'ee miidiyaa irratti bakkeetti hafamuuf akka deemu quba qabaadhaa. Naamusa kiristaanummaatiin saba kana tajaajiltu malee akka barbaaddan iddoo barbaaddan dhaabachaa saba kana tajaajiluu hin dandeessan kana booddee. Nuun asiin gad isin dhiifnaa waldaan konferansiin akka barbaaddan itti isin waamuu danda'u isaanii wajjin walitti qabnee isin caraggarna jechuudha kana booddee. In dhaabattan iddoo aarsaa Waaqayyoo irra waan barbaaddan gochaa of eeggannoodhaan deddeebi'a. Ishii akka kanatti nama rabsaa qarshiin kun hin deebi'e eessatti deebi'e utuu maal godhuu qabamee deebi'e dhaggeeffadhaa. Eddani dogoggore ani mallasee yoon beeku naan jedhe bultiin dhiinsa jechuudha. Ani immoo dhaga'eera akka inni hiriyaataan hordofeera jechuudha. Tanaa booda wajjin jiru innoo natti dhufee harka nagaa gaafatee na irraanfattee hin ta'iniin jedheen. Innani bultii jedhee innaan kunuunsa kanadha na tuffateetu jedha. Kunuunsa kanadha. Inni birrii 500 na arrabsaa ture beetu na cablatee nagateetti ani natti bunni na tuffatanii na bira darbe. Naannoo daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 ta'a hordofeen sana booda uteeta wayii galanii achi poolisoota sanaan waammadhee jechuudha. Waammadhee baajaajiidhaan dhufanii bakka koottaa dheeni inni poolisoonni lamadha wayyaa sibiileffatanii tokko balbalarra dhaabatee tokkuma hoteela na wajjin deetan akka agarsiisedha. Yeroo naqu bultiin gararraasa ta'an jala ta'a caatii nyaataa jiru jechuudha. Anuu bakka dhugaa hin seene jechuun waan dhaga'ees hin beekun isaan kana godhuudha. Wanni biqiloota wayii keessa taa'u bakka baay'ee magariisa qilleensa ta'u jechuudha. Achi booda koottuudhaan beektaa mucaa kanaan maaliin beekta namni birrii 500 narraa qaba birrii 500 irratti narraa 500 qaba nan beeka naan jedhe. Sana booda maali akkuma asirraa tareedhanii ifatanii goodatti baasanii ispaaltii irratti jidduu gashanii gaafa isaan ifatan dhaabbatee dafqee jechuudha. Achi ifatanii poolisoonni itti jedhanii kennama birrii jedhanii. Sana booda harkisaa roobnee innaa kiisii keessa gasheetu birrii 160 qabu. Achi bultiin insaan harkisaa kirkiraa harki roobmaa kiisii duubannaa birrii gashee ilaalu birrii 400 qaba. Sana booda kennamadhanii inni sun birrii 100 mallaseen itti dabalee bultiin birrii 400 kiisii isaa roobmuu kenne birrii 500 harkaa fudhan nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u cabbateen biraa deeme. Akkuma isin dhageessanii dhagaa lafa inni itti qabame poolisii biratti salphatee waan isin ajaa'ibu dhimma akkasii kanaan Adaamaa keessatti namoonni salphatan mucaa kana qofaa miti. Poolisiin Adaamaa faayila baay'ee of harkaa qaba kan tajaajiltootaa jechuudha. Kanneen dubartii namaa wajjin qabamanii hidhaman, kanneen maallaqa namaa saamanii hidhaman. Isaaniin sitti dhufna marrajaaf dookumentiidhaan qabna beekaa harka keessa qabannee kanneen lubbuu namaa galaafachuudhaaf maallaqa namaa birrii 300 fudhatanii lubbuu namaallee galaafachuudhaaf immoo tooftaa garaagaraa hojjetan faayilli isaanii an harka jira. Yeroo eeggata malee numan baasasas jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni faarfataas ta'e, raajiis ta'e, paasteris ta'e hin tajaajilta taanaan
naamusa macaafni qulqulluun si abboomuuf naamusa kiristaanummaan si abboomuuf deddeebii tajaajil mana waaqayyoo keessa diimokiraasii yookaan akka barbaadanitti buluun hin jiru. Waldaan kiristaanaa tiyookiraasiidhaan bulti. Dhaggeeffadhu sitti hima akka barbaadde ta'uu hin dandeessu mana waaqayyoo keessatti. Of eeggannaa godhaa hundumti keessaniyyuu. Fayyaa ta'a.